Harkafune kabjamtoota daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwork oduu ijoo sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne isinitti himna. Artistiin Hoogoo Banaa dhaloota sadii qaree qabsootti bobbaasee jedha hayyuun siyaasaa Jawaar Mohaammed. Boqachuu artist Hoogoo Banaa hordofee namoota siyaasaa bebbeekamoo artistoota gaazexeessitootaa fi hayyoonni Oromoo biyya keessa fi biyya alaa gaddatti dhagame karaa fuula miidiyaa hawaasummaatiin ibsachaa jiru. Jawaar Mohaammed hidhaa joota 18 booda ammajjii 7 bara 2022 erga hidhaa bahee barruu isaa jalqabaa Facebook irratti maxxanseen imalli bara jireenyaa Hoogoo Banaa imala qabsoo fi qabsaa'otaati jedhe. Artistiin Hoon waan hawweesoon argatiin boqatus Oromoo fi Oromiyaan inni itti dhalatee fi har'a biraa deemee takkaa miti. Kaayyoo inni umrii isaa guutuu aarsaa itti godhe galmaan gahuuf waadaa keenya haaromsina jedhe Jawaar Mohaammed. Du'aan boqachuu artistii fi qabsaa hangafan Hoogoo Banaa ilaalchisee adda bilisummaa Oromoo ibsa gaddaa baase. Artistiin Hoogoo Mohaammed Goobanaa qabsoo bilisummaa Oromoo ABO'n durfamu keessatti qooda seenan hin daganne goota qabu ta'uu yaadachiisuun boqachuu isaatiin ammoo gaddi guddaan kan itti dhagame ta'uu ibsateera. Bara dargii keessadhaa fi roorroo alagaatiin biyyarraa kan ba'e artistii fi qabsaa'aan Hoogoo Banaa baqattummaan biyyoota akka Jibuutii, Yemen, Saudi Arabiyaa, Itaalii fi Kanaadaa keessa jiraachaa yeroo turetti caayaa Oromoo biyya alaa keessatti Oromummaa leellisuu fi gadhaabuu keessatti gahee guddaa baataa nama turedha. Erga ABO'n dhiibamee mootummaa ce'umsaa keessaa bahee Hoon gara Kanaadaatti deebi'uun qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromootiin durfamu tumsaa akka turee fi wallee adda addaas hojjechuun uummata isaa dammaqsaa jiru ABO'n ibsa kana keessatti yaadachiisee jira. Ajjechaan jumlaa abbootii gadaa karrayyuu qaama mootummaatiin raawwatamu paartiin Biltsiginnaa damee Oromiyaa amane. Ta'us yakkasuu kanneessa raawwatame kana mootummaa keessaa gara nama dhuunfaatti dhiibaa akka jiran beekuun danda'ameera. Koreen rakkoo caasaa mootummaa Biltsiginnaa naannoo Oromiyaa keessatti dhalate qoratuuf ijaarame ajjecha abbootii gadaa karrayyuu mootummaan akka raawwate mirkaneessuun isaa gabaafamaa tureera. Dhimmicha irratti Biltsiginnaan damee Oromiyaa ibsa roobii kaleessaa baase keessatti bu'aan qorannoo ajjechaa kanaa yeroo gabaabaa keessatti kan xumuramuu fi haqni miidhamtoota kan mirkanaa'u ta'uu ibsina jechuun gochaan sun qaama mootummaatiin raawwatamu isaa amanee jira. Uummanni Oromoo ajandaa sobaa Biltsiginnaan gadi baafteen burjaajee osoo hin taane qabsootti jiru tokkummaan galmaan gahuutu irra jiraata jedhan qeerroon Oromiyaa miidiyaa neetwork bilbilaan dubbise. Keessattuu qondaalota olaanoo adda bilisummaa Oromoo hidhaatti hafan saffisaatti hiiksifatuuf qabsoon biyya keessa fi alaan jabaateetti fufuu qaba kan jedhan qeerroowwan kunneen hidhamtoota hidhaatti hafan mara hiiksisuuf qabsoon karaa nagaa shoora guddaa qabaachuu isaa sirna humnaan uummata biyyattii bulchuu barbaadu kanatti agarsiisuu qabna jechuun hubachiisanii jiru. Sirni Biltsiginnaa hidhamtoota siyaasaa ajjecha artist Hacaaluu Hundeessaa hordofuun balleessaa tokko malee hidheerraa muraasa hiikumsaa walakkaa ol ta'an ammoo hidhaatti hambisuunsaa shira guddaa of keessaa akka qabu Oromoon hubatuu qaba. Sababni isaas kun tooftaa ittiin uummaticha adda qooduuf karoorfatamee hojjetamaa jirudha jedhaniiru. Finxaaliyyii Amaaraa dhaabbata dhimma Islaamummaa naannoo Amaaraa irratti miidhaa geessisan ayyaana cuuphaa sababeeffachuun Finxaaliyyii Amaaraa bifa ijaarameen socho'aa turan. Waajjira dhaabbata dhimma Islaamummaa naannoo Amaaraa magaalaa Baardaar keessatti argamu diiguuf yaalii taasisuu isaanii raadiyoon Jarmanii kutaa afaan Amaaraa gabaasee jira. Tarkaanfii Finxaaliyyii Amaaraa fudhatan kanaanis dallaan waajjirichaa guutummaatti diigamuun beekamee jira. Sirni Biltsiginnaa dhimmicha irratti ibsa kenne kan hin qabne yoo ta'u, poolisiin naannoo Amaaraa ammoo ayyaanni cuuphaa nagaan xumuramee jira jechuun miidhaa dhaabbata dhimma Islaamummaa kanarra ga'e osoo hin dubbatin darbee jira. Barreessaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuterees ergama addaa gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjoo waliin dhimma Itoophiyaa irratti mari'atan. Marii kanaan waraana kaaba Itoophiyaatti adeemsifamu dhaabuuf nagaa buusuuf carraaqqiin taasifamaa jiru akka isaan gammachiise himaniiru. Waraanni Itoophiyaa keessatti waggaa dura eegale dhaabbatee rakkoon mariin akka furamu carraaqqiin kana dura taasifame kan ija hin godhanne yoo ta'u, dubbiin qondaala olaanaa UN kun yeroo dippiloomaatonni olaanoo US lama gara Itoophiyaa imaluuf jiran dhagahame. Torban darbe gara Finfinnee fi Maqaleetti imaluun qondaaltota mootummaa federaalaa fi TPLF waliin kan mari'atan Olusegun Obasanjoon qaamoleen waraanaa keessa jiran lamaan waraana dhaabuuf sochii taasisaa akka jiranii fi walitti bu'iinsa waggaa caalaa ture furmaata siyaasaa fi dippiloomaasii qabatamaa argachuuf carraan akka jiru abdii akka qaban itti himuu isaanii Guuterees ibsanii jiru. Ijoon keenya kana fakkaataa babal'ina oduu keenya dilee keessa argattu fayyaa ta'aa.